Cabsee ta'e harkatti naa deebisu na harkatti deebisuun fedhaa wanni jiru akka inni dhala ajaa'ilaa akka nama takkitti harka taa'utti. Akkas nama akkas naa godhuu fedhaa wanni siin jiru tanaaf. Akkas taanaan garaa dhiisuni ni goona lafu. Mee takkanaati. Mee takkam jette silaama yaada kanarratti. Yaanni xiyyeegaa inni kanaaf fadhigaa. Amma ati sarara wayii murannoo qabdaare. Ani sarara jaarsa fayyaa abbaa ilmaan kiyyaati irraa murannoo qabuun irraa muradhu sarara. Akkas taanaan bareedaadha. Isa waa inni barbaadu waa sararaalleeti. Caccabsinee si fayyadagaa. Tana wanni isin jiru wanni si yaadne nama barbaadee bakka jirtu irraa si fideef tanaaf. Haala tanaa raddisi amma anaatu irra deemee si garsiisa. Eeganni kana kooge. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota uummataa jirtu isin jaa. Orallee dhufee isin jira mal qabattee nu dhufti jechuun keessan hin oolamu. Wanni qabaddee isin dhufee kunoo nama biratti ilaaltanii agartan kanaan agartanii isin jaa. Ane dhiyoo tana agartan isinillee viidiyoo takkarratti dhufee naafi saayitii yamana isheetti dhufee waliin nutume. Nama tokkollee as keessaa hin qabu obboleessa kiyya tokko asii qabullee gaafa kaan naa isa darbee harka isa darbadhee itti galee aanetti akkasitti kun fedhu naan jee toortii yambayin naan jee mana isallee hin dhaquun numa argaa takka maal taate naan jenne arraan ilmoo tiyyarraa bee guyyaa meeqa ala taa'ee hinooma deebi'ee ilmoo tiyya fudhadhee aanilleen akkuma agartan sanitti dhufee sila samee wayifaana irraa fudhatee intala manatti galchee mana jira takkanati angaa humna qabu kunoo isarra humna qabu itti fite takkanati walumaan laallaan isinin jedha itti geessitiin akkasitti akka biraatii miti haa caccabseetu manatti naa galchu akkuma fayyatti aanaa deebisu ani akka inni taa'ee bakka takkatti teessisee isa nyaachisu haanumaa godhu jeetiin hinoo isa kan itti bitee ni agartanii isa kan na biratti inshaallah takkanati wajjumaan itti yaana nufaana turaadhaan isinin jedha. Mee hordoftoota ayyaana maal jettaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota amma Huseena takkanaati irraa dumaashin tiyyagaa abbaa manasiitii walolteetii aanillee akka jiran jette. Isa sunillee beeku har'a barachuu deemaa. Takkaasin jaanillee maammee Orojaa takkasiitii mee har'a gaa akka isii ilaallee gaa aarasii kanaaf gaa isallee miidhaa irra geessu baannu. Laalleetii waliif fayyifne mee warra waliif fayyise laallee yoo inni sun didee fayyaa ta'e taatee ulee hin taatus karaa hundattuu haala ilmaanii darbanii deemuu hin taatu takkasitti walitti ilaala jeetiin dhufee mee nufaana tura bakka irra geenye achumaan gamasuma yuutuubii kiyyallee seenaa maammee Orojaa laayik sheek sabskaraayib naa godha yoo isinitti tole. Mee ati amma wanni si fidee waan biraa deemti? Wanni egaa baratee bakka itti dhufne maal akka sirra kabaleetiin si fidisa? Naam dhugee. Walitti araarsinaalee maal maal itti waliisisa waan amma? Ati amma dhiira akka isaati yaane. Naam. Amma inni dhiyoo atan asitti nutti dhufee asitti nutumee isaatitti biyya waliin. Maaltu siin seenee moo? Si qabatee taa'u ittiin jiru ishee. Isaatitti biyyallee tumee anillee na tumee an duraanuu san duraa'uu na tumee. Sani osoo waan sanii dhukkubsatutti jiru dhufee ammallee irratti na idee qotee waan ammaa hunda dhukkubuttira. Wallahi tulaan illee tolama illee deddeemuu hin tolama yoo gadi baajee ilmoo fudhadhee gadi bahu mana kan keessa ilmoo dhanuu deddeemuu hin danda'u. Takkanaati ati amma wanni si fideef aanedhaan walitti sin araarsina goma haasottuu inuma qabdan aanedhaan walitti nu araarsisee sin finne. Anaanee akka itti naa gootu. Aanee akkuma inni harka kiyyaatti naa deewu akkuma inni dhalaa fi kan ijaan agarre bakkuma takkatti akkan isa teessisee tumasa nyaachisu naa goota naa jajjabsitee. Tanaaf wanni nan si fideef. Tamam taate. Ati amma dura maqaa keetillee sin gaafanne eenyu siin jaayyoo? Ana? Maammee naan jaani maammee Oroo naan jaani. Maammee Oroo siin jaani. Maqaan kiyya Maammadii akka yuutuubii kiyyatti beektee maammee Oroo jedhama. Maqaan kiyya Maammadii. Maammatu Marii. Hawaasillee beekullee kana dura. Sun dhugee. Takkanaati anammaan tana wanni si fideef. Ayyee taate rakkoon qabu. Mee ati akkam jetta silaama? Amma inni haakumaa sin geessine hama silkuu jiru. Haakumaa la geesse. Hama silkuu jiru haakumaa sin geessin dhalaa biraattis. Duraan nan dhukkubu bar. Ulee isa kana dhukkube. Isaan tumee silkuuse jechuudha. Asitti irratti dhufee saafitii akka isheen mana jiru iyyaafate. Minkin gadaa itti himee fakkaatti. Gadaa toofni beektaa miti. Isaan itti himanatti fakkaatti gadaan nu bira dhudhufa. Duraan takka nu bira dhudhufa. Isheen dhufee gadaan har'a katiin dalagatti deemudha deemaa jetteen.
dalagati deem taayee deem jetteeni beeyna. Kaya kote gadaan duraan silani ta'alee gitu dhufi tura numuka. Bijaa lama faa jaasa diifaan dhufee taayee. Ishiin agasta ka jenna idaanni aaneen natti qajeelchu daa qotensa. Gaara bumaa beekamne. Aaneen samboo dubartii akka shan ta'anii bal'inna si baanaan saayipiin dicha kara dalagaadhaa qottee aaneen barsoon jiru takka tibbeera. Isaallee wali saayiba dura. Eenyu beeyna? Aanee fi gadaa. Aanee fi gadaa walitti saayiba lubbuudha bara. Namni beeyna jiru barisaa walitti saayiba lubbuudha. Akkasitti ammaan tan natti dhufee maayifuu manaa hanni naan jeeqise jira. Osoo wanta kanaan jeen ulfii manaa hanni naan jee amma intala mana keessaa baafnee gaafa san nuti naaf isaa bittiin biyyatti deemnee tumnee. Intala inni bitite ture. Mana kiyya keessaa baafnee ilmoo xiyyeerraa fudhadhee ifin sodaadde silaan oggosan illee mana kiyya keessaa baasee seera beeksiseetiin ta'a miti. Haguman seera beeksisuu jeesitti as deebi'e. Akkasitti hagas as taa'ee mana asirraa ammas illee mootummaa beeksisee galee mana kiyya keessa taa'aa jiran uumaa taa'u jiru. Asii natti dhufee maayifaa manaa naa kan naan jedhe. Idaa inni ammas wanti maayifaa manaa naa kan jeessi natti dhufee idaa intala fuudhee manumatti deebisuu deema ammas. Intala masaan. Akkasitti dhufee asii na tumee maayifaa fi telefoona kiyyallee telefoona kiyya yuutuubaatiin narraa fudhatee qote kara manaa fuudhee intala manatti galfatee nu intalaa wajji mana jiran jaamii dandaga'u. Barnumaan dhagaa akka beekallee haasa'atu namallee keessa illee qabaatu barnumaan dhagaa. Amma kun akkasitti intala manatti galfatee wajjin mana jiranii jira. Akkaataan harroora guddoo sirrii daawwiti. Atillee akka beekallee taate obbolee jenna taatee wajjin waa dhalattee jiraatu ooltu. Sanduuqa manni isaa fagoodhamu ammaa manni isaa eessa jira? Manni gaasoo dhaluma dhiisi bakka fagollee naannoo kana jira? Naannoo kana. Xiqqoo fagoodha malee. Fagoon jaamtu dhiisi. Khalaas eenyeeti? Akkuma inni barbaadu sun ulaallaawu. Egaa inni akkana barbaada ilmaan ala baasee dhalaa biraa oofe. Gaafa ogganne akkasii na ta'uu sana akkamiin jeen ati naasirra jedhettee akkan na tumte hin jeen dhiira akka keetii asirra jabaatutu jira meeni gartasitti fidee si gasiisu loon abbaa feeti san fiti naan jee waan takka ilmi namaa nan godhu. Isaa jeemi? Akkam naan jee. Haalaas dhaabu. Egaa inni humnaan qabayyee sirra roolise. Akkam naan jee. Haalaas gaara caccabsinee si garsiifna dhabbu. Bara nama qaamni honguutuun akka na dhukkuba haakiman si geessallee naan jenne deebi'ee amma guyyaa lamadallee itti na irratti naa ijee hoti. Arra mana kiyyan jiru waan hin haakimaan dhaqu hin qabu obboleessa kiyyasanii taatu faraqa isaa akkasitti na darbee takkaa hunoottan naan hin jenne obboleessa kiyyallee kan asuma keessa wajjin jiru takka naati annuun rakkoo nan keessa jiru sana kabajamtoota dubartoota kiyyallee ni beekanii qofa qabanii. Inni halkanii misaanii? Beekaa taate gahaa jiha. Ni barraa oolaa bu'aa waanuma inni kana barbaadee akkas godhu kana haala ilmaan ala baasee dhalaa biraa oofu kana sun gubbaan uleensituma. Ilmaan osirraa fudhate moo ilmaan mucaan guddaan ni gale biyyatti. Ilmu xiqqoo mana naasee harkaa. Xiqqoo harkaa fudhate xiqqoo ni fuudhee moo harka jitti? Xiqqoo laanuma harka jirti fudhadhe. Harkaa fudhatte? Tamaam laabboo inni kana barbaade. Tuu mashruufoo si hannu jira? Mashruufoo maalsi? Si ulaaluutti jiru? Kanatu bee hakimaa hin geessine mashruufoo naa hannu. Hakimaa hin geessine mashruufoo si hannuutti hin jiru? Eega maal naa hannu. Akkaataan nama quufee go'eeti. Daawwattoota ni gartanii mi? Aaneen quufee jira akka ta'an caccabsineeti. Lafa keenya laafuu eeganii kan barbaade. Amma silaa aaneen kunis takkaanarraa achi bee takkaa caccabee bakka takkanaa taa'e. Ammaaliin jee yaadatti jira ta'e obboleessa keessan akkamitti na raafadha. Hamtee raarba qabdi nama walirraa ajjeesoo namumaa dubbii jidduu fixaa miti. Akkas jeetuman taa'u jiru. Osoman jee taa'u jiru gaafa sana naaf obboleessa kiyyamaa irratti obboleessa kiyyamaa irratti narraa murame. Farakuma intala amma ofuu sana duraa takka. Biyya irraa fide takka gaawaa dhaga'ullee ooltanii garuu isin dhaga'uu mala malee. Quban qabu amma naan ta'e irraa murate obboleessa kiyya. Ammas deebi'ee osoo naan sayyaatutti jiru obboleessa kiyya kan mee manguddoo akkamitti keessa jee osoo mana manguddoo barbaadutti jiru qalbiitii keessatti dhufe amma tabiraa fide. Sangaraa godhee qajeelchee bakka tana haani aansanillee wajjubaa illee naatullee quban qabu yaadda. Dhalaate biraallee sana dura ofu ture? Wayi turee miti. Akkaataan dhalma laggataa fayyarsee akka ta'an. Akka himanitti barta dhalaati suni. Sunumoo? Sunuu ta'a dhalaati. Anama badhaanee wanni caccabe nama cabsee ta'e harkatti naa deebisu harkatti deebisuun fedhaa wanni jiru akka inni dhala jaalala akka nama takkitti harka taa'utti. Akkas nama akkas naa godhuu fedhaa wanni siin jiru tanaaf. Akkas taanaan gara dhiisuni ni boona lafu. Mee takkanaati. Mee takkam jette silaamma yaada kanarratti. Yaanni xiyya gaa'ee inni kana fadhigaa. Amma ati sarara wayii murannoo qabdaare.
Ani sarara jaarsa kiyya abbaa ilmaan kiyyaati irraa murannoo qabuun irraa muradhu sarara. Akkas taanaan bareedaadha. Isa waa inni barbaadu waa saraalleeti. Caccabsinee si fayyina gaa. Tana wanni ni seenju jiru. Wanni si amni nama barbaadee bakka jirtu irraa si fideef tanaaf. Halas tanarra dhise amma anaatu irra deemee si garsiisa. Eeganni kana kooge. Dhaabuu. Jamtoota fi hordoftoota kan nyaanga walitti deemnu nagaatti nu turaadhaan. Anka gaafa jirra mana isaatti deemnee akka inni barbaadu sun fedhu sun goonutti nu faana tura adda hin dhaabatin ammallee.